baay'ee galatoomecha gabaasni mana murtii dhiyaate sadarkaa tuutaattis irratti mari'achaa turree jirra haala gaariidhaan kan dhiyaate naannoo kanatti jijjiiramni illee baay'ee bareedaa jira haa ta'u immoo wanni niin kaasuu barbaade dhimmi olaantummaa seeraati hojii wal qabatu kan uummannis gaafachaa jiru kan miseensi caffeettis olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti mootummaan xiyyeeffatee itti deemuu qaba jedhamee kaleessaas ka'aa ture iddoon itti goolabamu naannoo tana keessattuu taateelee humni diigamsaa biyya tana diiguu wajjin wal qabatee amma paartiileen morkattoota akka biyya tanaa jiran sagantaa fi tarsiimoo miseensa isaanii barsiisuu caalaa arrabaa fi diigaminsaa fi badii diigaminsa biyya tanaati kan barsiisaa jiranii keessattuu abiin shaneen kaafaa'us dabalatee paartiileen biyya tana keessa jirtu hundi isaaniitu diigaminsa irratti kallattii galagalaatiin humna badii tahaniitiin waan garagaraa uumaate kan jiru yeroo ragaan hin argamnees haa ta'u kallattii garagaraatiin badii uumamu kanarratti manni murtii keenya ejjennoo hirrooraane qabatee murtee kan wajjin wal qabatee hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaata kaju maaliif sadarkaa garjalaatti qaamota kanneen humna badii kana seeratti gaafa qaamoleen kaan dhiyeessan gaappiin ni mul'ata jechuudha mana murtii biratti qaamonichi keessaa abbootii seeraas haa ta'u qaamni muraasa ilaalchaan dhimmoota kana deeggaranii gara kana lallaaffisanii murtummaan kan namtus barsiisaa kan hin taane wal jalaa gadhiisuun jiraa jechuudha wal jalaa hiikuun kanaaf ani manni murtii keenya akka Oromiyaatti dhimmi biyyattii tanaa toltus katti faarfamu Oromoodha badduus gaggeessummaa Oromooti jechuudha katti madaalamu mira sanii walaallee mana murtii keenya sadarkaa hundatti ilaalchi kun jiraayi gandi gaafa waggaa 27 nu bulchaa turan gubbaarraa kee hanga gadiitti if bira kutaniitti nu deeggaranii olaantummaa isaaniitiin akka gaggeessu nu godhaa turan nuti yoo har'aan tana akkamitti ilaalcha san qabannee manneen murtii keessatti iddoo hundatti abbootiin seeraa keenya diigaminsi biyyaa diigaminsi seera mootummaa badii raawwatamu kana keessatti ilaalchaan deeggaru osoo hin taane murtee hawaasni irraa baratu kan wal qabatee hojiileen hojjetamaa jiru maal fakkaataa maaltu karoorfamee kajuusan laaluu barbaadeeti inni biraa horee fooyyeensa sirnaaqaa cimsoo wajjin wal qabatee waggoota lamaan kana duratti yoo qaamota kana bira rakkoon jiraatte horee fooyyeensa sirnaaqaa keessatti bulchaan aanaa godinaa bulchaa walitti qaba goota lamaan kana immoo keessattuu bara darbee asitti pirezidaantiin mana murtii walitti haa qabu jaamaati ture kun ammoo rakkoolee koomiilee qaamolee haqaa fi seeraa irratti jiru yoo karaa bulchooleetii walitti hin qabamne tahee qaamni guddaan jiraachuu danda'a jechuudha kanaaf maaliif dhimmichi kun ta'e maaliif koreen fooyyeensa sirnaaqaa kallattii bulchaatiin akkaataatti kantiibaatiin walitti qabamu maaliif hin taane kana yoo cimsine rakkooleen mana murtii irratti qaamolee haqaa irratti koomiileen ka'u as keessa sirrataa deemaa jechuudha asirra walirra qabsaanii rakkoon jiraatte dhimmi dubartootaa jiraatte waa'een daa'immanii yoo jiraate waa'een kenniinsa haqaa murtii wajjin wal qabatee jiru yoo jiraate naannoo kana keessatti ilaalama waan ta'eef iddoo kana keessatti koree fooyyeensa sirnaaqaa cimsoo wajjin wal qabatee maaltu karoorfame kaju inni biraa yakkoota dubartootaa fi daa'immaniitti wajjin wal qabatee amma sarkifannaa jira keessattuu eega dhibdeen covid dhufe dubartiin takka daa'ima qabattee yoo maatii isii keessaa mana isii keessaa baate qallaba sayyaroon argachuu dhabuudhaan rakkoo garagaraatiif saaxilamti kanaaf amma sababa covidiin iddoo hedduu birooleen bakka garagaraatti itti dhiyeenyaan tajaajila kan namaa hin jiru jechuudha kanaaf ammoo deddeebiin gama kanaan jiru harkifannaan karaa kanaan jiru irratti sirriitti olaalame kaju inni biraa murtee qallaba daa'immaniitii wajjin wal qabatee murteeleen kennamu haala qabatamaa biyyaatiin qaala'ina jireenyaatii wajjin jiru wajjin kan deemuu miti fakkeenyaaf qarshii 300 qarshii 500 murtaa dhuguma qarshiin 300 qarshiin 500 haala biyyaatiin qaala'insa biyyaatiin wajjin kan ni deemaa yoo kajennu taate deebitee daa'immanii fi dubartiitu rakkata waliin waan ta'eef naannoo kanarratti illee akkamitti ilaalama maaltu fuula dura tahuu qaba kana haadhaatu deebi'ee wajjin rakkoo garagaraa keessatti saaxilama jechuudha inni biraa qooddii qabeenya abbaa fi manaa jidduutti gaggeeffamu wajjin wal qabatee
daa'imman jiddugala waan hin godhanneef gaafa murteen kennamu qabeenya abbaa fi haadhaaf addaan murtaahaa daa'imman jidduu kanarratti qabeenya kana osoo hin arganne ijoolleen barnoota irra hin jirre togodaanaarraa maastish garagaraatiin saaxilamtu qabeenya qooddii qabeenyaa irratti abbaan garas deemi jaanii haati garana deem jettiini jidduu kanatti qawwirtaa'u jiru qacarraa barnootaan arkanne lammiin karaa raggatamu jiru daa'imman kana jechuudha. Kanaaf akka haqaattis akka mana murtiittis dhimmi kun laalamee yoo seerri fooyya'u jiraates wanni fooyya'u yoo kan hin jiraanne taate fuula dura daa'imni kun abdii hegeree biyya tanaa kan ta'u kun godaanaa irratti hafa waan ta'eef naannoo kanarratti illee osoo fuula dura kallattiin kaamee hojjetamee kajuun qabaa. Ragaa sobaa obboleessi kiyyana dura kaasee jira. Ragaan sobaa amma maallaqaan bitameeti mana murtiillee dogongorsiisaa jira. Kanaaf kanarratti illee naannoo kanatti xiqqeessoo wajjin wal qabatee maaltu karoorfame kajuusanii galatooma.